Gaafa artistiin tokko sirbaan gad dhufe galgala ganama miidiyaa kana gubbaa baasee feemasiin hatti aanu xiqqishoon dhalaan xiqqaan guddaan hundi wal jalaa darba. Gaafa ustaazoonni keenya waan babbareedaa akkana kanaan gad dhufan namni tokkoon dubbatu shamarree garee zoomii keessatti babbarattuu fi shamarruma xiqqishoo hijaaba gurguratu takka poosti godhaa sanii achi namni maqaa kaasu hin jiru. Sila wanni jabaachuu qabu, wanni namni hundi jabeessuu qabu, wanni namni hundinuu laayikii godhuu qabu, wanni namni hundinuu sheer godhee waliin gahuu qabu waan akkanaa babbareedaa kana. Laal ijoolleen teenya ustaazoonni keenya babbareedaan kun umrii tanaanii kitaaba akhiraa jedhuu fi kitaaba naamusa jedhu kana wal bira kaayanii isaan lachuutu gahee hojii isaanii akka ajaa'ibaa bahatan. Namni kun beeku jiruu isaatis ni ooffata. Ijoollee isaatis nima barsiifataa beeku jirri kun. Ijoollee isaatis barsiifachaatu sa'uma ati masnaa keessa yookaan shirkaa keessa hojjettu keessa hojjettee baatu san sa'uma muraasa takka lafa kaayee arras waamuma takka lafa kaayee borus waamuma takka lafa kaayee guyyaa kaanis waamuma takka lafa kaayee ifii isaatii barachaa ijoollee isaa barsiisaa jaartii isaa tajaajilaatu wanni kun ta'ee beeku. Wanni kun beekumsaa beeku barnoota seenaa lafa kaayaa jira namoonni ni waan akkanaa kana jabeessanii wal bira dhaabbatanii sheer walii godhe. Baay'ee waan isaanii gaafa namni waan bareedaa akkanaa kanaan gad dhufe namni sheer godhuu hin jiru. Artistiin tokko sirba fidee gad dhufe jennaan hundi wal jalaa darbee akkanatti olii gadiin fiiga olii gadiin fiiga. Garuu wanni jabaachuu qabu kana. Wanni sheer godhamuu qabu waan akkanaa kana. Ustaazota kiyya akkin jeeti. Rabbiin akkuma isin imaana qabdan kanatti imaana isin yaa dabalu ammallee waan isin irra dhaabbattan hunda irratti rabbi isin wajjin dhaabbatu. Waa hundumaa rabbi isin gargaaru. Akkuma namoota kaanii hunda deemtanii dalagattanii waggachi irraa galtan hojjiruu teessanii ooffachaa akkuma hundattu numa dandeessan ture. Garuu namni waa wahii takka haasammuu kaayyatu namni amma kun akhiraan kee waan bareedaa siyaa ta'uu ja'a kitaabichi. Akhiraan itti galli kee bareedaa siyaa ta'uu ja'a. Kun ammoo naamusaan karaa akhiraa teetii san akka deemtuuf barnoota as keessa jira. Waan kana keessa waa hedduu jira waan amma jee as gabaabsa kanaami waan guddaa as keessa jira. Waan kana namni hundinuu sheer walii godhee wal jajjabeessee wal bira dhaabbachuun dirqamaa beeka dirqama. Ani waan akkana kana gammada. Mee ilaalaa gizee hunda waan ilan gaffidu waan babbareedaa akkana kana gammada. Waan feemasiin isin laaltanii agartan gurguddaan isin beektan hundinuu cal jeetu garma biraatii dhiichisu wanni an fidu mukhtalifa isaanirraan waan babbareedaa hunda biran kutu'an.